Jirra jirtu kabajamtoota jaallatamtoota daawwattoota sagantaa Muzee Show. Chaanaaliin Muzee Show jedhu kun dhiyeenya kana kan baname yoo ta'u, akkuma beekamu sagantaalee hedduu qabateeti kan isiniif dhiyaachaa ture, kan isiniif dhiyaachaa jiruu fi kan isiniif dhiyaachuu taa'u jechuudha. Sagantaan yookiin chaanaaliin Muzee Show banattanii kan daawwattan yoo ta'e, kan akka walaloo, diraamaa fi haala yerootiin wantoota wal qabatan hundumaa isin biraan ga'uuf karoorfateeti chaanaaliin kun kan baname jechuudha. Egaa akkuma isiniin jennetti jechuudha, sagantaa nuti chaanaalii keenya irratti gadhiifnu hundumaayyuu argachuudhaaf subscribe nuuf gochuu qabdanii. Maaliif jennaan yoo nuti qilleensuma irratti waan haaraa isin biraan ga'uu barbaanne namni nuuf laalu, namni waan nuti gadhiifne san nuuf daawwatu yoo hin jiraanne hamileen teenyallee nu dhaamti. Kanaafuu subscribe nuuf gootanii akka nu jajjabeessitan gamanumaa isinitti dhaammachuu barbaanna jechuudha. Yaa Oromootiyaa, nuti nama biraa kadhachuutti hin jirru. Uummata faranjiin kadhanne, warra Arabaan kadhanne, warra gurraacha Afrikaa kaaniyyuu subscribe akka nuuf godhanii miti kan nubatti barbaannu. Oromoon teenya qofti subscribe yoo nuuf goote nu guddifte, akkasumatti waan haarawaa wal biraan geenye, akkasumatti wal baranneeti guyyurraa namni waan haarawaa qabatee dhiyaata waan ta'eef guyyarraa, torberraa, ji'arraa akkasuma ammootu waggarraallee waan haaraa qabatee waliif dhiyaachuu danda'a. Isa kana hordofuudhaaf ammoo nuti laallee qofa irra dabruu osoo hin taane like, subscribe waliif gochuun hedduu akka nutti hin jabaanne carrama kanaan dhaammachuun barbaada. Yaa Oromootiyaa, isinin jaalladha. Naaf horaa, naaf bulaa isinin jechuun fedha. Hanga sagantaa birootii wal arginutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Uummanni Oromoo cuftinu nagaan naaf siraadha.